Jirtan hordoftoota maatii Gullalleewwud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gahaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewwud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Akka maddi oduu Gullalleewwud nu dhaqqabeetti dhumaatiin barattoota Calanqoo gaafa hiriira dirqii Abiyyi baasisiisan duuba eenyu fa'atu jira? Tokkoffaan bulchaa aanaa Riyaadoo Muhammad, lammaffaan itti gaafatamaa waajjira PP Kumaandar Fu'aad sababa namoota kanaa ijoolleen 57 ol duutee jirti. Konkolaataan Ayisuuzii Jimaa dirqiin dhaabsisiisee ijoollee dirqiin konkolaataatti kan oofe isaanii. Ardhas goleelee Oromiyaa bakka hedduutti ilmaan Oromoo warraaqsa itti fufanii oolan. Bakka duraan eegalan akkuma jirutti ta'ee Shaashamannee dhiya Oromiyaa, Baabboo, Gaambeellaa, Baa Oromiyaa, Shanan Dhugaa, Jimmaa, Orroo, Baalee, Roobee, Calanqoo, Dadarii fi kanneen kana fakkaatan keessatti hiriirri bahamee ture. Sagaleen hiriira kana irratti dhagahamaa tures mirgi hiree murteeffannaa ummata Oromoo kabajamu, hidhamtoonni siyaasaa hiikaman, waraanni PP Oromiyaa keessaa bahu, ajjechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu, Haqni Haacaaluu Hundeessaaf yakkamtootiin Oromoo hidhanii fi ajjeesan biyya bulchuu hin danda'an, yakka hojjetanii fi seeratti dhiyaatanii murtii haqaa haa argatanii fi kanneen kana fakkaatan kan jedhaa turan. Injifannoon ummata Oromootiif. Shaashamannee Gullalleewwud gurraan dhala 11/2021. Mootummaan naannoo Oromiyaa godina Orroo Guduruu Wallaggaa to'annaa isaatiin ala ta'uu amanee jira. Lola yeroo dheeraaf waraana mootummaa fi woboo gidduutti deemaa jiruun godinni Orroo Guduruu Wallaggaa caasaa bulchiinsa mootummaatiin ala ta'uu isaa beekamee jira. Gabaasni torbee tokkoon dura waajjirri PP Oromiyaatti dhiyaate irratti mari'atame akka ibsutti caasaan mootummaa aanota godinichaa keessa jiran qunnamtii isaa naannoo Oromiyaa waliin qaban citeera. Akka gabaasni waajjira PP'tti dhiyaate kun jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo woboon guutuu baadiyyaa godinichaa qabatee jira. Sababa kanaaf dabballoonni aanaa hedduu isaanii fedhii isaaniitiin hojii gadi lakkisanii jiru. Gariin ammoo magaalaa guddittii godinichaa kan taate gara magaalaa Shambuutti baqatanii jiran. Mootummaan naannoo garuu sababa rakkoo nageenyaa karaa irratti hammaateef garas deemee dabballoota kana ijaaruu hin dandeenye jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun godinoota Qellam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaatti caasaan mootummaa guutumatti diigamuu isaa gabaasa keessoo mootummaa irraa arganne ni mul'isa. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo woboo zoonii kibbaa. Cibbirraa Odaa Odoolaa Buttaa Qorodoollaa guyyaa 11/2021 aduu guyyattiin diina adabuu isaa beeksisee ture. Haaluma kanaan leencichi bosonaa woboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Baa keessa sossou guyyaa kardhaa bokkisaa oolee jira. Haala kanaanis godina Gujii Baa aanaa Gooroo Doolloo ganda Dhuqqoo keessatti tankaarfii fudhateen loltuu mootummaa gabroonfataa irraa battalatti nama 6 ajjeesu 8 immoo madoon adabeera. Akkasumas humna dabalataan dhufee reeffaaf madoon guurattee galuu jirtu irratti buttaan gannaalee siidaa gurraacha achuma aanaa Gooroo Doolloo ganda balbaldi irratti haxxee hidhuun biyyee nyaachisee jira. Battalatti namni du'e 4 ga'uu isaa mirkaneessinee jirra. Madoo immoo ammaaf addaan hin baafanne hospitaalli magaalaa Nageellee madoon guutuu odeeffannoo arganneerra. Ajajaan 50 waraana PP isaa kan jedhamu waraana bilisummaa Oromoo woboo aanaa Beeggiitti hidhannoo isaa guutuu waliin dabalamee jira. Guyyaa 11/2021 injifannoo woboo Koonyaa Lixaa milishaan Kabeelaa Naasuu du'aa milishoota ulee PP ta'uudhaan waraana PP waliin ummata afaan qawween cafaqanii idaarsaa jiran kan yeroo maraa gorsaa turre ganama kana waraanni bilisummaa Oromoo woboon godina Wallaggaa Lixaa bakka addaa maqaa Najjoo jedhamutti
osoo ishee waraana mootummaa bishaan guuruu jirtu tankaarfii irratti fudhateen battalumatti lama ajjeesuu kilaashii ishee wajjin galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Milkeessi Woboko ta'uu naadhaata yoon ciise nan aadaa waa'ee koo Woboko guggubadheen waadaa olii gadi fiigee keessi sammuu kiyyaa yeroo hundaan jeeqaa halkanii fi guyyaa. Woboo kiyya utuu dafquu cobsee kaatu otuu qorqorroon keessee kee lallabamu miira qullaa kaatu duula bobbaa diinaa utuu woboon lolu lubbuun isaan naaf kenne utuun cabeen okkolu. Utuma kaffaluu woboon koo wareegama ulfaataa mee akkamiin danda'e garaan kiyya nyaataa utuu woboon kiyya wobiin kiyya jiru alagaan wal qabuun maddiin isaa qorree utuu buluu gabuu hin ciisu garaan koo irribas hin qabu. Halkan waarii taa'een woboo kadha waaqaa innis na hin qaanessu diina lafatti naqaa. Egaa yaa ummata koo akkuma kaleessaa har'assin kadhadhaa kadhaa koo dhageessaa. Woboodhaa sifeessii hidda muka bineensaa ati duruu isa bu'ii bu'aadhaaf galii isaa milkeessi woboo koo galma isaa hin hanqisin goota dhugaaf kaatu karatti hin hambisin. Yaa uumaa walaabuu ansitti laadheeraa maaloo nurraa cabsi roorroo bara dheeraa ol adeemaa woboo roorroon baase manaa mirgaan galchi uumaa koo ansittan amanaa. Yaaddessaa Emmi Guddinaa. Waraanni Eertiriyaa naannoo Tigraay keessaa akka ba'u gaafatamullee ammallee ba'uu diduu isaattu gabaafamaara. Oduu biyya alaa Chaayinaa yeroo jalqabaaf xiyyaara hawaa orbiitii marsaraayitii qubachiisuu milkeessite. Chaayinaa yeroo jalqabaaf ergama Taayiwaan tokko jedhamuun xiyyaara hawaa ispeekaartiit orbiitii marsaraayitii mirkanaa'uu isaa qubachiisuu himte. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaa alaa kan biraan geenyu gullallee wajjirraa laayik sheer sabiskiraayib gochuun maatii ta'a.